السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمو أكم جرتو نجيا كيسني نجيني كي كان كبجا كان جارلا كان أنير رابور كبكم جرتنتي اسم هاجيش تمساسة كالتي رجرا سينا مي فيديو كان شير ولفقودا baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenya kabajamoo jidduu kana barumsa adda kunnee turre turtii yeroo dheeraa booda har'aa walitti deebinee jirra. Sababni barumsa isinirraa adda kunneef lammii keenya saba keenya kan qe'ee fi lafa isaaniirraa buqqa'anii rakkachaa jiran kana cinaa dhaabbachuun guruppii ijaarree gargaaruudhaan waan tokko godhuudhaan kanumaan biizii taane kanaaf isinirraa banne jechuu jidduu kana har'aa walitti deebinee jirra. Har'aa barumsa hedduu namatti tolu kan baay'ee namoonni hedduun barbaachisaa ta'een tokko qabadheetiin isinuu dhufe barumsa irraa kana kan isiniif qopheessu ana obboleessa keessan Obsaa Ahmaddiin akkuma duraan YouTube channel Obsaa Tiknoo irratti isiniif qopheessu akkasumas Facebookii waahila kiyya barsiisaa Oromoo app barumsi irraan tanaa barumsa duraaniitiin adda wanti barumsa duraaniitiin adda godhu waa'ee Facebook irratti xiyyeeffata. Barumsi har'aa kuni namoonni baay'een yeroo ammaa kana Facebookni isaanii duraa gubachuudhaan kan baay'ee rakkachaa jiru. Keessattuu namoonni filaawara 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 gara filaawara 100,000 qaban Facebookiin jalaa gubatee hiriyoota hedduu erga horatan booda haariyaatti Facebooka alif ja'anii jalqabarraa Facebook akka haariyaatti banachuun hedduu nama jibbisiisa. Facebookuma duraan qaban kan hiriyoonni kee irratti si beekan santu gaariidha. Namoonni hedduun Facebooka duraan gubachuu rakkachuu kana nuti arginee waan kana rakkoo kana jala deemuudhaan qorannee maal irratti Facebookiin akkana gubata sababa maaliitiin sirritti qorannee waan kana jala buunee furmaata isaa arginee jirra. Irra kunoo viidiyoo isin biraan gahuu fi sirritti na hordofaa hiriyoota keessaniif lammii keessaniif saba keessaniif warra akka keessanitti afaan Oromoo dubbatuuf dabarsaa sheer godhuun kafaltii tokkoon kafaltanii waan sekondii keessatti sheer gootan garuu hiriyoonni keessan lammiin keessan sabni keessan viidiyoo kana sababaa argee laaleen Facebooka isaa sirreeffatee irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Mata dureen barumsa irraan tanaa Facebooka si jalaa cufame, Facebooka buluuk si jalaa ta'e yookaan riimoof si jalaa ta'e akkamitti akka deeffattu isin agarsiisuu fi hanga xumura sagantaa kiyyatti obsaan na waliin turan afeerraa kiyya osoon barumsatti isinin dabarsiniin dura warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenya subscribe hin godhin akka YouTube channel keenya subscribe gootan kabajaan isin gaafadhu. YouTube channel keenya subscribe godhuudhaaf jalqaba YouTube irratti daawwatanii sanbooda asirra dhuftanii Obsaa Tiknoo jettanii barreessitan. Obsaa Tiknoo erga Obsaa Tiknoo jettanii barreessitan asirratti yeroo tokkoof cuqaastanii sanbooda bakka subscribe jettu kana yeroo tokkoof achi booda qastii kana irratti tuutanii jechuu yeroo tokkoof kana yoo gootan viidiyooleen nuti dabarsinu akkuma nuti post gooneen akkuma nuti YouTube channel keenya irratti maxxansineen notificationin isin biraan gaha barumsa nuti dabarsinu
haaluma salphatti irra galtanii irraa barachuu dandeessan. Okay, YouTube chaanala waahila kiyyaa barsiisaa Oromoo App kan isaatis barsiisaa Oromoo App jettanii search gootanii san booda kunoo kana yeroo tokkoof akkasumatti irra cuqaastanii subscribe kan jedhu bakka diimaa kanarratti barreeffama diimaa kanarratti dhootan san booda notification yeroo tokkoof cuqaastan san booda viidiyooleen nuti asirra maxxansinu yeruma nuti maxxansineen isin bira gahaa jechuudha. Gara viidiyoo 66 asirratti maxxansinee jirra. Irra dhuftanii irraa barachuu dandeessan YouTube channel keenya isiniif banaadha keessanii kan Oromooti jechuudha. Okay, kallattiidhaan amma gara barumsaatti isin dabarsa. Okay, Facebook kiyya kana kunuuti gubatee jira jechuudha. Facebookin kiyya kun narraa gubatee jira, amma deebisuuf hin deema. Haalaan itti deebisu kana sirritti na hordofaa, turtiin keessan ammallee na waliin haa ta'u. Okay, mee iimeelaan isinitti agarsiisa akka sirritti isiniif galu. Karaan isinitti agarsiisu kana sirritti hordofnaan dhibbaa dhibbatti feesbuuka keessan kan gubate deeffachuu dandeessanii jechuudha. Okay, mee iimeela kiyyatti galcha. obsaorotechno@gmail.com. Kunoo akkuma argitan kana obsaorotechno@gmail.com. Passwordin kiyyas obsa Oromoo jaa. Okay, login gubatee jira jechuudha. Akkuma argitan kana Facebookin kiyya gubatee jira jechuudha. Amma Facebookii gubate kana niin deebisa, sirritti na hordofa. Get started gootan. Erga get started irra cuqaastan booda haala kanatti isinii fida. Upload photo of yourself. Photo profile keessanii itti guuttanii jechuudha. Okay, photo profile kiyyaa isa kana isinitti argisiisa. Kunooti. Kanaa jechuudha. Photo nama biraa yoo irra gootan yeroo sanitti disembelii isinirraa ta'a. Facebookin keessan remove ta'a, ID isin gaafata. Dirqama photo profile keessanii filachuu qabdan. Okay, photo profile kiyyaa size isaa wal qixxeessuun dirqama. Okay, kana buufattan jechuudha. Play Store keessa seentaniiti. Maal jettanii barreessitan? Redance photo size kajuu kanarratti dhootan jechuudha. Isa kana irratti cuqaastan, isa kana gabbuufatan jechuudha. Uninstall godheetiin jira, isinis install gootanii gabbuufattanii. Okay, ani open jee nutu narraa eegamu. Suuraa profile kiyyaa saniin amma size akka Facebookin fadhutti size isaa wal qixxeessa. Okay. Kunooti suuraan isa kanaa jechuudha. Suuraan profile kiyyaa kunoo isa kana yeroo akkanatti bakka select kan jedhu yeroo tuutanii irratti dhootan booda as dhuftanii redance kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Erga achirratti tuutan booda kunoo 640 irra gootan 479 640 asirra godhuu qabdanii jechuudha. Kunoo erga kanarra gootan booda as dhuftanii bakka tuqaa kana tuttuqaalee sadeen kanarratti cuqaastan. San booda save as kan jedhu kanarratti tuutan. San booda as dhuftanii save kan jedhu kanarratti cuqaastan. Suuraan san save nu ta'ee jira jechuudha. Amma gara Facebookichaa deemeetiin
suuraa irra galcha. Okay. Asirratti hin tuqa. Obsaa akkuma roofuutti obsaa Oroo tekno paaswordiinis obsaa Oromoo kunuutii achi booda login jettanii seentanii jechuudha. Achi booda get started. Haala kanatti isiniif baha. Okay, san booda suuraa saayizii isaa wal qixxeessitan san choose file bakka jedhu kana cuqaastanii suuraa san fudhattanii kunoo suuraan san isa kana irratti cuqaasinaa jechuudha. Erga akkanatti suuraa irratti cuqaasne suuraa profaayila keenya san booda continue bakka jedhu kanatti cuqaasta. Kunooti akkuma argitan kana fudhatee jira jechuudha. You can't log in right now. We will get in touch with you after we reviewed your photo. You will now be logged out of Facebook as security preservation. Okay. Erga akkanatti isiniin dhufe booda okay jettanii keessaa baatan jechuudha. Erga keessaa baatan booda akka haariyaatti iimeelii fi paaswordii keessan itti neetanii seentan. Daqiiqaa muraasa booda isinii banuu danda'a yookiin sa'aatii 24 booda yookiin sa'aatii 72 booda dhibbatti isiniif gadhiisaa jechuudha. Haala kanatti tartiiba amma isin agarsiise kana osoo hin dogongorre tartiiba kana sirritti hordoftanii haala kanatti yoo gootan feesbuuka keessan salphumatti deeffachuu dandeessanii jechuudha. Hiriyoota kiyya viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Dhugatti ijoollee hiriyoonni kiyyaas baay'ee kan hin beeku fi kan hin qaamaan hin beekne fi kan hin beeku baay'een isaanii waa'ee feesbuukiin jalaa gubachuu kana haalaan rakkachaa jiru. Viidiyoo kana akka biraan geessan isinitti dhaammadhaa jechuudha. Okay, amma okay jettanii keessaa baatanii erga keessaa baatan booda akka haariyaatti seentanii jechuudha.